namni tokko adada guddataa deemuun adada sammuun isaa bilchaataa deemuun waggaa 5 duubatti deebi'ee waggaa 10 duubatti deebi'ee wayita of yaadu akkanatti laala jiru isaa maaliif hagam jazbaa fi horii akka ta'e of arga. طيب kana waan ta'eef kadabri san agarree jirra hagam akka jazbaa taane. طيب amma litara waggaa 5 booda deebinee waan amma godhaa jirru kana arguun kenna hin oolu laaluun kenna hin oolu. maaliif amma hin sirreessine waggaa 5 booda wayita deebitee waggaa 5 duubatti of agartu hagam akka nama gaarii taate hagam akka waan bareeda nama waan bareeda hojjete tokko yoo of agarte sittin tolu kanaaf wal haa jijjiiramnu tokko taanii haa kaanu sinin jechuuf himite. laakiin waan godhaa jirtu kana yaadiitii waggaa 5 booda deebi'ee waan kana yoo arge natti tolamoo natti hin tolu jettee akkati yaadduuf jecha kana siin jedha. anillee kaama viidiyoo waraabee jedhu kunillee waggaa 5 booda deebi'ee viidiyoolee kiyya kanneen kalaalu ta'e gochoota wayita walii hidhu yaani fakkeenyaaf amma viidiyoo kana wayita waraabu eessa taa'ee akkamii waraabee maaliif akka waraabee kana hunda yaadadha. wayita kanneen yaadadhu yimkin ufi aaruu danda'a yimkin la jajjaboo rabbalkaa ati akkana ufin jechuun danda'a. kanaafuu waggaa 5 booda akkana akka ufin jennuuf amma haa tolchinu li'aannu katari sanirraa haa barannu. katari nu hunduu jazbaa akka taane hin beekne walii gallee jazbaa akka taane hin beekne. kanaafuu ka fuulduraa haa sirreeffannu maal siniif fakkaata maaltu si geenaan jedhaa jirta aaraan isumaa fi tayyooshi maaltu naqee dhiisee jira wallaahi dhiisee jira.